Kun maangeenyas akkam Fayyaa ayyaanni akkami? ayyaanni baay'ee bareedaadha. Atillee baay'ee bareeddudha. Hin deemne ree maal manaa goota? Eh? Deemnee galle amma bareedu gala. Hiriyoonni kee fa'aa biran deemtu ree? Kunoo ani Eh? immoo hiriyoota kiyya warra tiiktookii irra jira wajjin nan dabarsa jedheeni beektee warra biyya keessaa wal argineerra warra biyya alaa jiran warra biyya baqaa jiran warra biyya hambaa jiran isaan immoo beekii yoo nuti akkasii sinii jira akkamiin lubbuu jennee waliin jabeessine jedhee dhufe gama tiiktookiitiin. Bareeda gootee Habiibti. Namni akka kee Akkami akkamitti nagumaa beekama? Fayyaa alhamdulillah. Jirtaati? fayyuma Sirraa bareedee galatoomi. moo? Maashaallah galatoomi. Rikkaardiin kee cabee miire? Riikaardiin eenyu cabse? Indee gaafa si warqii mataa miilatti si fidanii dhufanii guyyaa lammataa tokko dhufee makina veeyitii hulaa warraan dhaabne deengadda. Ani akka shawaatti riikaardiin kiyya qabameetu jira. Adeela rikkaardiin kee akka Oromootti ture amma mucayyoo warra Wallaggaa akka gandaatti jira deebifte. Jechuun akkami beektaa haalli fuudhaa fi heerumaa akkuma godinaalee qubannaa uummata Oromootti garaagarummaa qabaa miteere. Okay. Amma duraanii gabbarsa Arsii jedhanii kan Baalee, kan Shawaa, kan Wallaggaa akkasuma akkasitti garaagarummaa mataa isaatiitti qabu. Angaruu akka shawaatti akka aadaa fuudhaa fi heerumaa shawaatti riikaardii sana qabeera. Narka jiranni akka wallaggaa fudhatte durumarraayyuu immoo baramaadha beektee inni isaan warqii sana cabsan riikaardii warqii cabsanii gara biyyeetiitti ol guddisan. Garuu inni sun qabatamaadha qabatamaa miti qabatamaan bahanii hin dubbanne abbaan dhimmaa hin dubbanne garuu namuma dhuunfaatu haasa'e waan ta'eef riikaardii qabamuu fi dhiisuusaa gaafa abbaan dhimmaa dubbate yookiin haqummaa isaanuu mirkaneessedha beektee anamma kan koo viidiyoo hojjedhee taa'ee akkasi jedhee hubachiisee riikaardii kiyya qabachuu koo mirkaneesse. Isaan sunis immoo biyyeetiin sun dhuguma gabbarsaas dhaqe moo kan bitamee kan yeroo fe'amu kan nama waraabanii kun gabbarsaaf jedhanii ajandaa miidiyaaf godhan immoo wanta adda bahee jira ragaa qabatamaa. Hin jiru. Kanaafuu gaafa immoo ragaa qabatamaa adda bahee mirkaneessinaaf hin cabacabne harka walitti rukunnaaf. Aay kama aadaa shawaa kana jabeeffadhuti. Mooneettuun akkuma maqaa wal fakkaatanii wayi cafiti haftaamii wayii argattee jira. Odeeffannoo akkanii dhageette. Moonii immoo. Eh. Ani beeku gaasaa akkuma abbaatii bara. Amma barmee aadaan ila aadaan waa qabii beeki asili. Amma waan abbaan danda'e intala jaalatee fi amma akkuma seera shawaatti wanti daangaan lafa kaa'ame hin jira. Yeroo fuudhaa fi heerumaa Akka aadaa shawaatti namni tokko meeqa baasuu qaba? jechuun aga dandeessu baasuu dandeessa garuu humna keetiin olii wanti sitti dhufu hin jiru beeki waan humna keetiin olii hin gootu godhisiin jedhamu kun aadi maleedha. Amma kun akka artiititti amma kenna kuni guddaan amma ergate kun diyaaspooraa haala jira. Osoo fuudhuuf warratti ergattee sabaamboon kun amma gaafa batti manguddoo asii ergattu kunoo tana amma ergatte sana. Osoo warra isiititti ergadhe anama fuudhuuf gide manguddoo erguu wal gara moo gabbaraa siin jedha. Xiyyaaqee no. Akkaataa qaba adeemsi fuudha feeruma naannoo keenya akkasitti. Wal gara moo gabbaraa siin jedhan. Yoo wal gara taate xiqqoo diskaawuntii qaba obboleessa isiitii obboleettii tiyya kennee akka jijjiirraa jechuudha. Diskaawuntii qaba. Yoo gabbara taate mootu maarree mucattiin teennaa Dubaay jirti, biyya guddatti jirti, erga deemtee waggaa haganaa, mana qabdi, bajaajii qabdi, wama isiin qabdu hoolatallee qabaatte waan isiin eega deemte ergatte kana lakkaayanii achirra ka gabbaraatiin dhala ka isii kanatti tilmaama keessa galchanii 500,000 yoo lukkulee fi hoolota qabaatte 500,000 yoo mana kaartaa firaanuu qabaatte miliyoona 500,000 himatan. Injiru keessan akkami? Hin jiru waan akkana. Akkami keessan?
jechuun Amma gabbarsi kungeen lamaan jiru seete. kungeen tokkuma 50 ta'isii Ila biraatu. amma ilaali gabbarri amma akka aadaa shawaatti wanni akkasitti ulfaataa miti bara. Garuu warri beeki intala isaanii waggaa 18 jechuun yookiin sanaa olis ta'uu dandeessi barsiisanii itti dadhabanii kennuuf deeman. Gatii itti dadhaban sana gatii intalaayyuu miti bara. Garuu haaduma duudhaadhumaadha beektee wanni maallaqni bahu sun intallee warqiin itti uwwifamee si waan biraa kennamee fudhatteetuma mana gurbaa deemti. Akka aadaa arsittis yoo fudhannee bara gabbaran jedhaman. Har'a yookiin 100 200 gurbaan baasuu danda'a. Garuu meeshaan intalli bittee mana gurbaa deemtu horiin intalli ooftee achi deemtu. Sun immoo osoo gara birriitti jijjiirameeti intalatu warra intalaatu irra intalas kennee baasii guddaas baasa beektee amma akka shawaatti itti galeeyyuu qotuu danda'a lafa warra ishiiti lafa qabu taanaan gabbarsi tokko isa beeki deemee dhaqeetiin qotaaf midhaan galchaaf. Halkan intala isaanii qotaa bulee guyyaa lama isaanii qotaa ooluma maayidaa qaba. Gabra. Laa intala fuudhee intala sana fudhachuudhaaf intala warqii isaanii ilmoo isaanii dabarsanii kennuutii jiru waan ta'eef gabbarsa sana hojjetuu qaba dhaqee warra ishii gargaaruu qaba tigalee isaanii horii fa'aa eeguu qaba. Ay kan ammaa dhiironni shawaa gabbaanii falmatuu qaban. Infalmi jaalatanii bara garra waluma fuudhaa dhuma deemaa turanii bara waan